Chaalenjii kutaa lammaffaa. Kutaa duraa keessatti Ramadaanaa fi Soomana jijjiiramuu garaagarummaan isaa maal akka ta'e waliin ilaallee turre. Akka kitaaba kanarra jirutti kutaa lammaffaa kan isiniif dhiyeesse maalummaan Soomana baatii Ramadaanaa keessaa akkamiin ilaalama? Ija kamiin ilaalama amantitti kan jedhamu. Amantiin akkamitti ibsa Soomana baatii Ramadaanaa keessaa kan jedhamu. Soorri lubbuu tajaajilu dhangaan imaanaa zikrii quraanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga geessan guyyaa lammaffaa Ramadaanaati. Fi sawmi shahri Ramadaan. Soomani baatii Ramadaanaa keessaa akkamiin ilaalama? Ija amantiitiin kan jedhamu kitaaba kanarratti akka gaafetti dhiyeesse. Soorri lubbuu adaadiyyu galaa yaqiinaa zikrii quraanaa. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفردا من فروض الله ومعلوم من الدين الضرورة يدل عليه الكتاب والسنة والإجمال أكنج ديبي قولي صومني باتي رمضان خيسا أكمن إلى لما إجا أمنتي تنكجمو ديبي غرا جلاتي قولي صومني باتي رمضان ركن من أركان الإسلام bu'uura yookaan utubaa shanan amantiin irra dhaabbattu keessaa isa tokko akkas jedha. Ammaasuu inni kun dirqama rabbiin godhee fi kan amantii kana keessatti beekamaa ta'e dirqamummaan isaa beekamaa ta'e. Yadullu alayhi kitaaba wasunna wal ijmaal kan qur'aanaa fi hadiifnis irratti dirqama ta'uu si qaceelchu kan ammoo waliigalli ulamaalleen dhuguma dirqama jechuu irratti waliigalan gabaabsinee akkana jennee haa ibsinu hiika arabii kanaa akkana. Akkasumatti ammoo gabbu'ee kitaaba keessatti yookaan ragaan qur'aanarraa dirqama soomanii ta'uudhaa akkam ji'eetti jira kan jedhamu. Qaama lafarraa uumame jireenyi isaa waan lafaati. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات القرآن الرا أكن جير رغافدت. يا ور ربي رقوم ستان استنرت درقمة أجرة. صومني أكما ور أسيدورا رتيس درقمة استنرت درقمة أجرة. مالي لعلكم تتقون akka isin warra rabbi dhugoomsu yookaan warra gooftaa isaa sodaatu taatan isin laaluudhaaf isin irratti dirqama ta'ee jira. Warra asii duraa irratti illee dirqama ta'ee jira. Isin irrattis dirqama ta'ee jira. Maaliif isin irratti dirqama godha? Mootiin tokko seera qaba. Seera san yooniif hawaasni sun cabsee itti gaafatama hawaasa sanii qaba waan ta'eef rabbiinis mootii uumaa hunda waan ta'eef akkuma warra asii duraa irratti dirqama godhee warra amma jiru kanarrattis dirqama isinirrattis dirqama godhee na sodaachuu keessanuu isin arguudhaaf jecha isiniif kaa'e akkas hiikaan ayata kana akkanaa galatti akkana. Qaama lafarraa uumame jireenyi isaa waan lafaati. Qura'aana jechuun keeyyata gara samiirraa nabiyyi irratti gabbu waan ta'eef. Suuraan kun suuraa baqaraa suuraa lammaffaadhaa. Ayaanni kun ammoo ayata 185 amma إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. هم جوت آيات خن اتفوفسيسه رجع صومني ترك أما تو باتي خن خيسا أخيك آيات نكون هندينه باتين كمبري باتي لا قرآن خيسا بوفمه علم نما أجلو في خرا دريرا في خرا سرين تين الدباس ورابجتة kan kayyanni qura'aana jedhamu nabi Muhammad irratti buufame baatee kana keessa ummata kanana namni isinirraa jiru soomana baatee kana keessa dirqama soomana namni musaafiran ta'in namni imala kara deemaa hin ta'in namni lubbuudhaan jiru namni kara deemaan kayyata qabu qabaa namni immoo kaduu inuu du'ee huyi kayyata kun akkas jecha jedhamu itti guuta gara kaanitti hogguu gaddeemnu حديث الرا يقاو جتة رسول الرهو مالت مركنين صومني درقما جتة جامو أرجسيس خجاو جايسا كيس هبو فم قرآني ككيس إرجما النبي الهداني. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وذكر منها صوم رمضان. إسلامنا بؤر إسلامنا دا واشنين إجارمت واشنين رت إجارمت جئ
waashanan san dubbate waashanan san keessaa soomana akka dirqama ta'e dubbate. Muttafaqun alayhi hajamu kuni hadiisa sheekotiin gurguddoon Bukhari Muslim namni jamu irra walii galanii hadiisni kun hadiisa qulqullu jecha jamu irratti walii galanii muttafaqun alayhi jedheen. Walumaa galatti jecha kana gaggabaabsinee ibsaa deemna waan ta'eef akkasuma abbootiin amantiitii fi sheekonni yookaan ulamaawotaa fi warreen amantii kana hordofan hundi isaaniitu وإجماع المسلمون على وجوب صوم رمضان فمن أنكر وجوب صوم كفر أكن يجورتي وليف قلن الرتي وليقلتين إساني رمضاني درك أمتاو نمني مو رمضاني خون درك أمامتي جئ أمنتي خنا قدي سجرة جت جمهورتي hundi isaaniitu warri amantii kana hordofan irra wali. Beelti midhaanii deemuun bishaanii kuma hukuudhaan qaama miitutti beelti zikrii fi quraanaa ruuhee jiruudhaan ajjeefti. Kabajamoo kitaaba kanarraa waan hin dubbisu dubbisa kanarratti jallina yookaan waan hin sirreessi yooniif ka jiraatu taate naaf sirreessaa yooniifiin ammoo waan qaceelfame isaa kaaniin sirriitti dubbisu taate komentiin ni jajjabeessaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابرات هم ولتي ديبنو دندم قرانا دندم سيبنو قلبي عرفنو تسقبي برول ليلو فوبي